Habibto daawwattoota keenya akka mirta nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaadhaa ergaa nuti asiin dabarsinu waliin gaasni jenna arraaf sagantaan qabannee dhiyaannee sagantaa gabaabduudha sagantaa gartee silaa gartee sagantaa taatee dhiyaachuun qabne sagantaa waan ammoo dirqama adda bahuu qabu waan namni beekuu qabu jennee waan dhiyeessine wanni kun maal isin fakkaata biyyi takka akka beekamutti alaabaa qabdi alaabaa saniin beekamti addunyaa irra biyyoonni jiru hundinuu biyya 200 jira biyyoonni kun alaabaa adda addaa qabanii saniin beekaman asxaan isaanii mootummaan biyya takkaatis waan beekamtuun qabdi asxaa isin fayyadamtu jira waajjiraaleen mootummaa adda addaa kan naannoo kan federaalaa asxaa fayyadaman qabanii asxaa sana immoo akkaataa itti fayyadaman seeraa jira jechuudha asxaaleen sun hundinuu waan fayyadamuu qabanii fi jira waan gartee akkaataa seera isin hordoftee asxaan san filatamtu jira akkaataa itti gartee hojii ooltu jira jechuudha. Sababni waan kana kaafneef asxaan godina Harargee Bahaatti hojjettoonni mootummaatii fi itti gaafatamtoonni fi warreen gartee raayyaa miidiyaatti fayyadaman asxaa sanirra dhaabbanneeti namoonni hedduun gaafii kaasa yeroo hedduu asxaan tun akkamitti filatamte asxaan tunoo maali kaayyoon asxaa tanaa hoo seeraa fi heera kam hordofteeti asxaan tun filatamte qaamni asxaa tana filuudhaaf aangoo qaboo akkaataa caaseffama mootummaa gartee federaalaa fi naannootiin qaama kamtuutu aangoo asxaa godina tokkoo murteessuu danda'a godina itti fayyadamu naannootiin addatti jechuudha. Itti fayyadama asxaa tanaa hoo akkamitti itti fayyadamanii namoonni fakkeenyaaf asxaa tana faayidaa adda addaatiif itti fayyadaman yookaan ammoo namoonni asxaa san fayyadamu yoo naamusa miidiyaa irratti cabsa asxaa san kabajaa hin dhorkanii asxaa san maqaa balleessuun taatu yookaan ammoo sadarkaa asxaa sanii gabbuusuun taatu waan jiru mootummaa naannoo Oromiyaa ta'u asxaa silaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka naannootti fayyadamu dhiisanii akka godinaatti qofaatti fayyadamuu hoo hin danda'anii seerri maal jaa waan jiru akka gaafiitti kaafnaa jechuudha. Gama biraatiin asxaa tana hanga yoomiitii fayyadamanii jechuun asxaa tana hanga gartee waggaa 5 filannootiin fayyadamanii 5 booda jijjiiramu immoo asxaan tun asxaa dhaabbataadha ta'u godina kana yeroo hundaati qaamni gartee waan kana murteessu hoo caasaa godinaati moo naannoo irraa immoo eessa irraa waan jiru kaafnaa jechuudha. Jalqaba irratti wanni gartee dubbachuu barbaannu hayyoonni Oromoo hedduutu wareegama gartee Oromoo fi Oromiyaaf kafalanii sirna dabran keessatti Oromoon cunqursaa jala turte cunqursaa san keessatti afaan Oromoo aadaan Oromoo eenyummaan Oromoo akka gartee dhabamtee bakka hin dhabne eenyummaan Oromoo kan dhabamne bilisummaan akka hin dhabamne uummanni kun afaan danda'e aadaa danda'e waan qabuuf sirna barreeffamaa kan danda'e qabaachuu qabaa jedhanii hayyoonni hedduun qabsoo godhaa turan jechuudha. Hayyoota san keessaa namni duraa namni gartee qubee afaan keenya kun qabaachuu qabaa afaan Oromoo kun jee sochii godhaa ture Sheek Bakrii Saphaluuti jechuudha. Sheek Bakrii Saphaloon nama gartee hayyuu addaati nama gartee amantiiti nama ogummaa walalollee katabuu danda'u akka ajaa'ibaatti waleessuu danda'u nama akkan dubbii beeku nama gahumsa ragoo hundaan qabu nama amantiitiis nama qabsootiis abbaa nama hedduuti ummata keenyaaf ija banee jechuudha barnootaatiin barnoota amantiitiinis barnoota adda addaatiinis kanaaf kabajaa fi ulfinni isaa qabnu rabbiin rahmataa godhuu fi hedduu guddaadha jechuudha. Sheek Bakrii Saphaloo jechuun nama arraba nama hundaarratti akkanatti laaftu dubbatamu miti jechuudha. Sheekni keenya kun maaliif waa'ee isaa kaafnee yoo jettan wantoota reefu dubbannee hojii wal bira qabdanii yoo ilaaltan miidiyaa hawaasaa kanarratti namoonni godina Harargee Bahaatti raayyaa miidiyaa ta'anii hojjetan hedduun isaanii aanatti asxaan isaan qaban suuraa Sheek Bakrii Saphalooti. Suuraa wal fakkaatu Sheek Bakrii Saphaloo qabanii piroofaayila miidiyaa isaanii kan feesbuukaa irra yoo ilaaltan namoonni agartanii jechuudha. Namni yeroo dheeratu harkaa turre. Namni waan kana wal gaafachaa turre ammoo deebisaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf arraan tana gabbaanee paabliikilii ammoo wal gaafachuun barbaachisaa taate jechuudha. Sheek Bakrii Saphaloo kabajaan inni Oromoo bira qabu guddaa kanaa kana yeroo qaamni tokko mootummaa fuudhee gartee suuraa isaa saniif fayyadamu suuraa saniif fayyadamuun nama hundaaf gammachuudha kabajaadha isa gartee guddisuudha akka godinaatti miti akka Oromiyaatti yoo itti fayyadamanillee
akka biyyaatti illee itti fayyadamne nuuf kabajaadha. Waan gartee ittiin boonu takka malee waan ittiin qaanfannuu fi waan sodaannuu miti. Garuu suuraa nama guddaa sanii piroofaayilii irra kaayannee hoggaa arraba xiqqeenya jechoota safuu cabsu wantoota qabatamaa lafarra hin jirre faayidaa uummataa wantoota olola adda addaa fayyadamuudhaaf namni tokko akkaawuntii feesbuukaa peejii adda addaa hedduu banatee piroofaayila isaa irra kaayatee piroofaayila suuraa Sheek Bakrii irra kaayatee waan fedhe propagaandaa mootummaatiif fedhii nama dhuunfaa propagaandaa adda addaa oofuu namoota suuraa san qaban san kaayyoo waliigalatti isaan qaban maali jedhanii gaafachuun ifa taati jechuudha haqa taati. Maaliif namni silaa nama guddaa san kabajuu kabajaa kennuuf arraba isaatiin kabajaa eeggachuu qaba, naamusa eeggachuu qaba, sirna eeggachuu qaba jechuudha. Maaliif yoo inni sun nama tuqe namoonni biraa namoonni tuqaman nama suuraa san qabuuf gudee ibsaa kennan even screenshot gooteetillee yoo agartee waan isaan jensan laaltu suuraa Sheek Bakrii wajjin screenshot ta'a jechuudha. Kun kabaja Sheek Bakrii tuquu danda'a jechuudha. Kabaja nama guddaa kana kabaja hayyuu Oromoo guddaa kana tuquu danda'a jechuudha. Kanarraa kaanee if duba deemnee waan kanaa ulaaluun barbaachisaadha jechuudha. Jalqaba irratti suuraan Sheek Bakrii filatamuudhaaf ulaagaan kaa'amtee filatamte maali waan jiru wal gaafachuu qabna. Sheek Bakrii akka hayyuutti hayyuu sadarkaa hin qabne hayyuu hunda dura jiru garuu qaamni gartee waan kana dhiyeessee waan kana labsee hojiirra oolche qaama kamii waan jiru wal gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo wanni sun godhamtu qaamni hawaasaa akka godina Harargee Bahaa keessa jiru kun hundi mariisifamee irra walii galamee yookaan immoo mana marii qaba. Mana mariitiin karaa bakka bu'aasaatiin irra mari'atame moo fedhuma namoota dhuunfaatiin gabbu'ee jechuudha. Maaliif jennaan piroofaayila kana jala golga piroofaayila kana uffatanii piroofaayila kana jalaan waan fedhan dalaguutti waan jiran jechuudha. Wantoonni sun hundinuu deemee kabaja Sheek Bakrii waan tuquuf kabaja Sheek Bakriitii fi jara kana adda baasuun dirqama taati jechuudha. Sheek Bakriin faayidaa gartee olloo miidiyaatiif yookaan immoo warra raayyaa miidiyaatiif piroofaayila ta'ee itti fufuun qabu jechuudha. Namoonni waan kana godhan kun hayyuun isaanii maali? Bulchaa godinaarraa eegalee hanga gartee addaa gandaa hundatti suuraan fayyadaman suuraa Sheek Bakrii jechuudha. Suuraa kana maddiitti ammas yoo laaltan gamaa gamanatti lakkoofsa qabdi lakkoofsa adda addaa qaban lakkoofsa aanatti lakkoofsa adda addaa qaban yoo laaltan jechuudha. Raayyaa miidiyaatiif kas kennamee waan kana ifaa ifatti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gaafanne malee waan guddaa biraati miti. Kabaja Sheek Bakrii eegsisuuf namoonni olola adda addaa baqanan guruupiidhaan bakka adda addaatiin baran hundinuu piroofaayila kana fayyadaman. Namoota hedduu gaafatu. Namoonni gartee itti dhiyeenya jiranii fi namoonni bakka addaa jiru hundinuu warri suuraa kana qabu kun maali? Hayyoon isaanii maali? Adeemsi isaanii maali? Dhaamsi isaan dabarsuu barbaadanoo maali? Jaaniiti himan. Wanni kun mee namoonni keessa beektan namoonni hubannoo qabdan suuraa Sheek Bakrii tana akka namni gartee hin xiqqeessine akka Sheek Bakrii namni kabajaa san hin dhabneef namoota suuraa Sheek Bakrii piroofaayilii godhatanii nama arrabsan kana qindaa'anii deeman kana suuraa tana akka gartee yookaan suuraa isaanii jijjiiratan yookaan immoo waan biraa godhatan godhaa jechuudha. Kabajaan Sheek Bakrii gama kanaan gabbuun qabdu jechuudha. Sheek Bakriidhaaf dhimmamanii yoo taate Sheek Bakrii jaalatanii yoo taate ammoo hedduu bareeddu jaalalasaa qofa yoo taate garuu yoo dhimma biraatiif itti fayyadamuudhaaf akka ammaa sunu kanatti namoota suuraa Sheek Bakrii qabaniitu nama arrabsanii yoo dubbanne kabajaa Sheek Bakrii tuquudhaaf akka waan dubbannuutti kan fudhatamu yoo ta'e hedduu rakkoodha jechuudha. Kanaaf dubbanne. Kaayyoon waan kanaa raayyaa miidiyaati warri raayyaa miidiyaa jiran kun itti fayyadamuuf maali waan jaamuu seera akkamiin wanni kun bahee itti fufiinsaa hoo akkamii hanga yoomiiti suuraan tun gartee piroofaayilii namoota kana taatee hateessu waan jiru gaafachuu barbaadne jechuudha. Gaafii gabaabaa fi gaafii salphaa jechuudha. Waan kana qaamni gartee itti dhiyeenya qabu qaamni ibsuu danda'u kan bulchiinsaa yookaan ammoo warrummaa gartee piroofaayilii kana godhate kun nuu ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Ifi waan san piroofaayilii godhatanii nama arrabsaa yeroo namni asxaa san dubbatetti kabaja sheekaa dhabdanii yookaan sheekaa arrabsitan jedhanii warroota gartee deebisaa kan nu barbaadu jira jechuudha. Warrummaan sheeka buusee maqaa isaa gartee arrabsuuf itti fayyadame isaan kana raayyaa miidiyaa kana. Kanaaf isaan dura suuraa sheekaatii fi isaan kun adda bahuu qaban jechuudha gabaabdutti. Yoo ammoo tan jala dhokatanii wanni biraa kaayyoon biraa jiraattes kaayyoo san nuyi barbaachisa. Sheek Bakrii Saphaloo kabajaa isaa hedduu jaalannee hedduu gammanna faawundeeshinii isaallee dhaabbatee sochiirra jira hedduu waan bareedaadha. Sheek Bakrii nama gartee barumsarra nama kaasuudhaaf
yeroo hedduu barsiisuu irratti dabarsee sheekotii hedduu isaa barsiise. Rabbi rahmataa godhuu fi isaa biyya sheekotii ta'insa gamoo fuula rabbi deemtallee rabbi rahmataa godhuu fi nama cimaa akkanaa kana ol guddisanii faawundeeshinii isaa sanfaa tajaajila adda addaa kennuudha malee suuraa isaa piroofaayilii godhatanii nama arrabsuun yookaan ammoo qortee kaayyoo biraatti itti fayyadamuun waan ta'uu hin qabne ta'etu jechuudha. Kanaaf kun waan dheeresanii gartee walitti dubbisanii hin qabdu warri immoo piroofaayilii kana godhatee akkaawuntii 2 3 4 5 hanga 40 30tti banatee peejii adda addaatiin nama arrabsaa oolu kun kaayyoo isaanii maalii Sheekh Bakri kabajaa dhorkuudha moo Sheekh Bakri kabajaa godhuudha waan jiru deebanii fi gaafatanii tajaajiltuuf dubbanneef arraaf asumatti isinirraa gabaabsinaa guyyaa biraa immoo wantoota kana jala wanti dho'atanii jiraatan yoo jiraates suutatti walitti deemuu ta'a arraaf hedduu galatooma.